Konferensiin nageenya biyyaalessaa Jaaffaan guraan dhalaa furiif naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti kan gaggeeffamu ta'uu manni maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa beeksise. Manni maree dhimmoota amantaa Itoophiyaa miidiyaaleef ibsa kenneen akka jedhetti konferensiin nageenya biyyaalessaa kanaan dura kutaalee biyyattii fi naannolee garaagaraatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u dhimmoota sadii irratti xiyyeeffatee kan gaggeeffame ta'uu kaasaniiru. Barreessaan olaanaa mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Qees Taagaay Taaddala konferensiin nageenya biyyaalessaa Jaaffaan guraan dhala afurii fi naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti kan gaggeeffamu ta'uu ሲመኔሮ የመጀመሪያው በሀገራችን ኢትዮጵያ jalqabarratti nageenya biyyattii keessatti mul'achaa jiru cimsuu fi babal'isuun lammaffarratti manguddootaa fi abbootii amantaa ergamoota nagaa ta'an deeggaruun sadaffaatiin immoo lammilee walitti dhiyeessuudhaan nageenyaaf ga'ee isaanii akka ba'an jajjabeessuuf kan akeekuudha. ታታት እንዲቻል ታልሞ የተዘጋጀ ነው። Manni maree dhimmoota amantaa Itoophiyaa konferensii nageenyaa biyyaalessaa kanaan dura naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Hararii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti gaggeessee bu'aa qabeessa ta'us kaasaniiru. ህብረተሰቡ የአካባቢውን የሰላም ግንባታ ስራ ላይ hawaasni naannoo isaatti xiyyeeffannaa nageenyaaf akka laatu taasifneerra. lammaffarratti walitti dhufeenyi abbootii amantaa hordoftoota akka cimuu fi waliin hojjetan taasifameera. inni sadaffaan naannolee garaagaraatti kanneen bosona galanii hidhannootiin jiran ammoo abbootii amantaa fi dureewwan amantaan waamicha nageenyaa taasifamee fudhatanii akka galan taasifameera. ammas galaadha kan isaan jirani. dhaabbilee garaagaraa waliinis kaayyoo tokkoo fi nageenya kan jedhu irratti waliin hojjechuun bu'aan argameera. ተረባርቦ ግቡን የማሳካት ሁኔታ ታይቶበታል። konferensiin nageenya biyyaalessaa Jaaffaan mata duree amantii nagaa tokkummaa fi waloomaaf jedhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u naannoleen marii waloo kan gaggeessan ta'us kaasaniiru. ክልሎች ሰላምን ከመጠበቅና አብሮነትን ከማጽናት አንፃር naannoleen hojiiwwan nageenyaa fi walitti dhufeenya marii paanaalii kan waliif qoodan naannoo giddugaleessa Itoophiyaa dabalatee Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Sumaalee, Beenishaangul Gumuz dabalatee Baalixa kaabaa kibba kan jiran abbootii amantaaf nageenya irratti kan hojjetaniif waamichi taasifameera. qaamoleen dhiyaatan kunneen muuxannoo waliif qooduun hanqinaa fi cimina kan walirraa baratan ta'a. ክፍተታቸውን አንዱ ከሌላው የሚማርበት ሆኖ እንጠብቃለን። Hawaasni abbaa nageenyaa ta'uun filannoo waliigalaafis ta'e naannoo isaatti nageenya mirkaneessuun hariiroo obbolummaa jaalalaa fi tokkummaan utubamee wal hubannaan gaariin lammiilee gidduutti akka dagaagu taasisuun lammiileen wal shakkii malee waliin akka jiraatan taasisuu fi miira jaalala biyyaa jabeessuun injifannoo argameetichee ijaarsa biyyaa eegalame mirkaneessuu akka qabus dhaamaniiru. ሁሉም ለሰላም ባለቤት በመሆን የአካባቢውን ሰላም namni kamuu ambaasadara nageenyaa ta'uun nageenya irratti hojjechuu fuuldura keenya filannoo biyyaalessaa jiru. filannoon kun ammoo keessattuu abbootiin amantaa walitti bu'insi akka hin uumamne taasisuu keessatti nageenya amma mul'achaa jiru kana itti fufsiisuudha. namni hunduu nageenya irraa fayyadamaadha. nageenya siyaasa taasisuun fudhatama hin qabu. filannoo dhufuuf akkasumas walga'iiwwan gurguddaa biyya keenyaaf magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf hunduu itti gaafatummaa fudhatee akka fiixaan ba'u taasisuu qaba. ባለቤት ሆኖ ሁሉም እንዲሳተፍ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው።